jaaf wayiidha. Irbaata nyaanne kabaja oodiyensii sanaaf hin dhufe dhugaa dubbachuu fi garuu callisanii jechuun dubbii sa'aatii dheeraa haasa'uun anaaf miiningii naan kennu si galeera. Daqiiqaa muraasa haasofnaa callisnee akka gabaasu malee hundumtuu iyyuu isaarraa daqiiqaa muraasa anamma danuu gaaffileen gaafachuu barbaadutu jira ture an mataan koo. Si galee namni jiraattu waliin iyyaafatu maal isa jedhamuufis danuu caalaa hiriyaan hin jiru waan ta'eef face to face live an danuu waan ta'e gaafachaa achumaan haasaa kootti hin seenaa informationii sanas yoo an gaafadhe danuun odeeffannoo gahaa sinii kenna jedhee waan amaneefidha. Si galeera amma sa'aatii 11 keessiin jedheera amma deebi'ee sa'aatii 6dha sootoo haasofnu deebi'ee bari'uu danda'a karaan deema siin jedheera. Waa'ee sooraa sirriitti dhaloonni gaafachuu qofaa miti xiinxaluuti qaba irraa barachuuti qaba. Akka kanaa callisanii iyyanii akkas ta'e jedhamee beektaa biyya kana keessatti duutii namoota gurguddoo abbaan isaatu hin beekamiin hafa yeroo baay'ee guutummaa biyya kanaa keessatti wantoota akkasiitu jira. Namnis immoo waan ta'e gaafatee konsistansii hin qabnu guyyaa 2 guyyaa 3 gaafannee dhuma waan ta'e gaafannee achumaa hin irraanfatamaa jechuudha. Akkamitti ta'e isa jedhu danuu gaaffilee 2-3 tokko gaafachuu nan barbaada. Oodiyensiidhaafis kiliir akka ta'uuf. Maaliif danuu jechuun hiriyaa soraa baay'eetti siquu fi itti dhiyeenyaan beekudha. Maaliif anaartii keessatti badaan sillasitti meeraan akka carraa hojii kootu na mul'ise malee nama dhokatee jiraachuu barbaaduun ture ani. Hojiin koo garuu tuun beekin edha biyya keessa namni 10 karaa irratti yoon arge namni 7-8 na beeka edha. Beekamtiin beekumsa hin qabne beekamtiin hubannaa hin qabne garuu kufaatiidha. Keessattuu bara sooshaal miidiyaa kana keessatti dhaloonni kun of eeggannoodhaan akka deemuuf galma barbaade sana akka ga'uuf ofirraa kaasee of gaafachuu danda'uuti qaba. Danuun saawundii miyuutii irraa kaafatuuti waan ta'e konfirm gochuun barbaada. Dhaggeeffadhaa. Hunda isaa ilaalaa. Yaadni tokko jidduudhaan humsaa kiyya galatoon ibsanuu gootee fi namoonni as keessa jirtan hundumti keessa luka gara garaan dhuftanii faadhaan gara obsitanii teessanii waan jiru kana kan dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessanuu dhimma lubbuutii lubbuu jechuun hundi keenyayyuu gogaa uffannee deemnaa hireen kun boru kan eenyu akka ta'e wabii hin qabnu hanga danda'u ilmaan Oromootiif inni lubbuun jiru isa lubbuun isaa karaan taaneen baatee jedhe hanga haqni isaa baramee jedhu namni balaa konkolaataatiin gaafa du'e balaa konkolaataatiin jedhamee awwaalama yoo ammoo dhukkubsatee du'e jedhe dhukkuba kanaan du'e jedhama. Namni du'a isaa qofa osoo hin taane sababa du'a isaa baruunu fayyaa tokko dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kan keenya immoo mucaa kana kaleessa wajjin osoo fiigee burraaku jechuudha. Jidduudhaan wanta akkanaa yeroo mudatee jedhu. Hawwii jireenyaa fedhii jireenyaa hedduu namoota hedduu keessatti dhaaba. Wantoonni akkanaa kun biyya keenya keessatti irra deddeebi'an wantoota mudatanidha. Keessattuu Finfinneeniif hayyoonni Oromoo artiistotni Oromoo hariiroo isaa waggootuma dhiyeenyaa as qaban jechuudha. Hundumti keenya iyyuu harkaa qabna. Qaalii akka artiistaa Haacaaluu Hundeessaa akka dhabne jennu hundi keessanuuf beektu. Kana caaluu maalirra akka ga'ee jedhe wanti beeknee ifatti jenne hin jiru. Wantoonni akkanaa kun immoo baratamaa yeroo deemee jedhu jaarsii areera baree ammaa gaggabakuma jedhamu. Wantoonni akkanaa kun yoo baay'ataa dhaqan boru eenyu irratti wanta akkanaa mudatee jennaan duuti isaa kun akkuma du'a sareetti akkas jennee kaanee boonyeenuma guyyaa 2 guyyaa 3 boonyee yookaan suuraa isaa tiishartiin uffannee deemuu kun hanga yoom aadaa nuuf ta'a. Hanga dandeenyuun dhugaa namoota dhugaan isaanii yeroo darbee haqni isaanii darbee lubbuun isaanii ba'u sababa ba'iitii lubbuu isaanii yakkamaas haa ta'u wanni sun uumamaan haa ta'u ilma namaatiif waan dalagame san Oromoon baruu qaba aadaa jedhamu irratti hundumti keenya yoo hojjennu dhaabe asirratti kan dubbachaa jirru obboleessi keenya Kumsaan jechuudha yookaan Hiree Diraamaa jechuudha. Hariiroo inni achiin qabuun wal qabatee jechuudha obboleessa keenya Sooraa waliini. Uummanni miidiyaa irratti afanfaachiin adeemsisaa jiru kana maal akka ta'ee jedhee fi dhugaan qabatamne ammoo isa biras jirtu hiriyyaa Sooraa yookaan Danuu Daamtoo hiriyyaa Sooraa Kumasaraa Leeksitaayyee waan beekanuu fi waan adeemaa jiru kana wantoota miidiyaa irratti namoonni olii gadi oofanu kanaa wal qabsiisee hanga faayinal riizaaltii ba'ee obboleessi keenya sababa kanaan jedhee seerri jechuudha qaamonni ogummaa waan kanarratti qaban gabbaasanutti uummanni Oromoo kallattii ittiin hubachuu qabu irratti daayirekshinii isaan ammas kan agarsiisu dhufan malee isaan qorataa yakkaa ta'anii yookaan ammoo ergama wayii fudhataniiti miti.
They are missionary at all. Waan jiru kana dhugaa jirtu kana dhaqanii isin dhufaa jiran. Akkasitti hubadhaa obboleewwan keenyas keessa jirtan mootarii akka gaafiitti jechuudha. I think ganamarratti ka'ee dalaga deema jechaa jiru kakkumsaa. Asirratti Dr. Naafofis ni argamu. Boodiin jira, Diree Taakkalas jira. Waan masaanii Zubeeris jiru. Namoonni yaada isaanii asirratti gabaabsanii akka yaadaatti yookaan gaaffiitti yoo dhiyeessuun isaaniif kan eeyyamamu ta'ee jedhe jechuudha. Yookaan ammoo kan fedhii qabdannootiin ijooteen ni jira. Asirratti daqiiqaa muraasa ho'i maaksimaam daqiiqaa tokko waan hin caalleen ibsachuu yoo kan danda'an ta'e jedhe carraa kenninuuf hin jedhe yaadan akka kiyyatti gomsa. Ayyee diree Taakkala dursa sisseene waan ta'eedhaaf ati gaaffii yoo qabaatte gaaffii itti dhufi yaada yoo qabaattes yaada kee gabaabsii daqiiqaa tokko. Ayyee guddaa galatoomaa saba Oromoo bakka dhibbanatti nagaan siniif haa ta'u. Sirriidha waan jiru hunduma isaa hireen dubbateera, Aleksiilee dubbateera. Moor garuu irra caalaa gochi kuni gocha baay'ee bitaa nama galu miti beektaa gaafa laaltu wanticha. Sagalee kee maayikii xiqqoo ofitti bulcha sagalee maayikii xiqqoo ofitti bulcha. Bakka sana beektaa guyya lama guyya sadii deemeeraan iyyuu bakka yakki kun itti dalagame bakka mucaan kun itti baddalame guyya lama sadii deemee ilaaleera. Ispeeshaalii wanti jiru beektaa bakka sanatti namoonni naannoo mana sana jiran guutummaa guututti information si kennuu fi garagaraa si ilaalan beektaa akka namaa miti bifa ilaalanii sitti jira wanta narra geetu jira beektaa maal si gashee maaliif waan akkasii gaafattaa moora isa namni siree gaafachuu maaluu miti ani nama walitti bu'ee qaba bakka sanatti deemee jechuudha. Ani naannaa sana jira jedhee gaafa si dubbadheera bareedlee walii agarree turre mucaa wayii jira kana garuu yakki kun yakka akkamiiti yoo jettee yakka tokkoffaa sanbata darbee gaafa kaffaaloo irratti yakkisuu yaa raawwatu masmaruma tokko irrattidha. Anjirratti illee kan raawwate masmaruma kana irrattidha. Dabalatee nama sadaffaa fudhatee deemaa jira suuraan poolisa keenya fudhatee deemaa jira. Yakki kun immoo irra deebi'ee. Maayikii please maayikii sagalee kee hin fagaataa kifamooliin. Okay, sorry. Jamoo aandiitii kaasee jamoo tokko kaasee hamma Haacaaluutti jechuudha. Hamma daandii Haacaaluu gubbaa ga'utti yakka cimaatu dalagama beektaa bakka sanatti. Ispeeshaalii saba Oromoo wanti koo naannaa sanatti baay'ee ulfaata. Sa'aatii lama toon ta'een ijoolleen keenya kanaan gitaatu bakka sanatti. Ani biraazarii daa'iman qabaaf jiraati. Kutusuun kuyya na bukkee dhufee. Sa'aatii lama toon ta'een bilbilaa fi caammaa irraa baafatanii gaggeessan akkasii garuu. An deebi'een gaafa deemu naannaa sana ijoollee saba biraa kan jiru. Na arganii maal jedhanii ofirraa kutanii yeroo sanatti illee bakka sanatti. Garuu wanni jiru ijoolleen naannaa kana jirtan ammallee adaraa kan isiniin jedhu qofaa miti yookaan lama ta'a yookaan obbolaa yoo qabaatan obbolaa keessan faana socho'aa adaraa rabbii adaraa. Anillee Alex illee sitti meetu dhageessan naa barreesse jedheera yoo foloo kiyya qabaate foloo naaf godhi kanuma yaadni koo isa jiru dhabeektaa amma wal eeguun kan barbaachisu baay'ee dubbiin jiru dubbii hamtuudha beektaa bakka kanaa kan dalagaa jiru. Poolisiin burraayyoo si qabate dhaabaa si keessaa torban lama torban sadii hidhamte baatu. Hidhamee salgeera maalis ta'eera iddoon kenna margatu. Garuu inni burraayyoo inni naannaa kana jiru inni sabbata furii jiru dhimma lubbuu keetti deema beektaa dhimma hidhaa miti namni si gaafatu jiru. Yeroo dabareen ga'ee carraan isiniif kennamee jedhe gaaffii asirratti yaada obboleewwan keenya kaasaa jiran alatti gaaffii hin qabna yookaan ammoo wanti shakkine jira jettanu isaanis asirratti qaama qorataa yakkaatii miti hanga jiranuun hanga danda'anuun akka maatiitti akka obboleessa keenya kana nama itti siqeenyaan beekuutti jechuudha. Informationii qaban isiniin ga'uudhaaf asirratti kan dhufanii argaman jechuudha. Hanga danda'amuun bifa namuusa qabuun bifa seera qabuun obboleewwan keenya kunis biyya keessa jiru hundi keenya iyyuu beekna. Hanga dandeenyuun seera biyyaa bifa hin cabsineen seera ammoo qorattoota yakkaa kana qorataa jiran bifa dhaqee rakkoo uumuu hin dandeenyeen informationii asirratti yoo gaafatame isaan irras obboleessa keenya kana qasaa baasuu irrattis rakkoo hin uumu jettanii yaaddan qofa akkas irratti gaafattanu kabajaan isiniif dhaabna jechuudha. Innis waan danda'u asirratti gaggabaabsee nuuf kaasuuf ni yaaledeen yaada obboleessi keenya kumsaan yookaan hiree diraamaan jechuudha. Akkasii danuun yoo kan dhufu ta'ee jedhu dhaggeeffachaa jirte yoo ta'e jedhe gastee erga dudanu xumuratu yaada isaa san booda gara obboleessi keenya kumsaatti dabarraa. Amma dhufeera. Ittiin bilbilina please namoota akkasii irra jiran yoo tarii nu daawwachaa jirtu yoo ta'e jedhe hanga dandeessan irratti bilbilanii interraptan godhinaani. Amma nagaamaa sagaleen koo. Danuu eessaa dubbachaa jira. Wayi nagaama. Keessa jira. Baay'ee baasee jira waan ta'eef turkii keetti bahiitti deebi akka haarawatti bahiitti deebi.
Neetworkii yeroo garii akka Ija boyda. Irbaata nyaanne kabaja oodiyensii sanaaf hin dhufe dhugaa dubbachuu fi garuu callisanii jechuun dubbii sa'aatii dheeraa haasa'uun anaaf miiningii naan kennu si galeera. Daqiiqaa muraasa haasofnaa callisnee akka gabaasu malee hundumtuu iyyuu isaarraa daqiiqaa muraasa anamma danuu gaaffileen gaafachuu barbaadutu jira ture an mataan koo si galee namni jiraattu waliin iyyaafatu maal isa jedhamuufis danuu caalaa hiriyaan hin jiru waan ta'eef face to face live an danuu waan ta'e gaafachaa achumaan haasaa kottiin seenaa informationii sanas yoo an gaafadhe danuun odeeffannoo gahaa sinii kenna jedhee waan amaneefidha si galeera amma sa'aatii 11 keessiin jedheera amma deebi'ee sa'aatii 6dha sootoo haasofnu deebi'ee bari'uu danda'a karaan deema siin jedheera waa'ee sooraa sirriitti dhaloonni gaafachuu qofaa miti xiinxaluuti qaba irraa barachuuti qaba akka kanaa callisanii iyyanii akkas ta'e jedhamee beektaa biyya kana keessatti idduuti namoota gurguddoo abbaan isaatu hin beekamiin hafa yeroo baay'ee guutummaa biyya kanaa keessatti wantoota akkasiitu jira namnis immoo waan ta'e gaafatee konsistansii hin qabnu guyyaa 2 guyyaa 3 gaafannee dhuma waan ta'e gaafannee achumaa hin irraanfatamaa jechuudha. Akkamitti ta'e isa jedhu danuu gaaffilee 2-3 tokko gaafachuu nan barbaada. Oodiyensiidhaafis kiliir akka ta'uuf. Maaliif danuu jechuun hiriyaa soraa baay'eetti siquu fi itti dhiyeenyaan beekudha. Maaliif anaartii keessatti badaan sila sitti meeraan akka carraa hojii kootu na mul'isee malee nama dhokotee jiraachuu barbaaduun ture ani hojiin koo garuu tuun beekin edha biyya keessa namni 10 karaa irratti yoon arge namni 7-8 na beeka edha beekumsa hin qabne beekamtiin hubannaa hin qabne garuu kufaatiidha keessattuu bara sooshaal miidiyaa kana keessatti dhaloonni kun of eeggannoodhaan akka deemuuf galma barbaade sana akka ga'uuf ofirraa kaasee of gaafachuu danda'uuti qaba. Danuun saawundii miyuutii irraa kaafatuuti waan ta'e konfirmu gochuun barbaade. Nama dhugaa dubbachuudhaaf iddoo keessa nama cabsa duuti obboleessa keenyaa kuni akkuma amma asirra jedhametti egaa maatiin waan isaan jedhan dhageenya. Gaaffiidhaan kan siraa qabullee achi keessatti deebii argata jedhee waan yaaduuf jechuudha. Namni reeffa isaa argee hin jiru kan jedhu ture. Maatiin argeera waan ta'eef achirra viidiyoo isa dhufurraa eegna. Kanaan achi Finfinneen addas gaa ijoollee keenyatti hammatteetuma itti deemaa jirti. Egaa maal goona? Furmaata argataa jedheen abdadha. Mootummaan kanarratti serious ta'ee waan gochuu qabu waan ilaaluu qabu natti fakkaata ijoolleen keenya bara baraan uummanni keenya akkas intini ta'uun qabu hidduu keessa nama cabsa eenyaa wanti deemaa jiru ijoolleen keenya akkuma amma asirratti gorsa obboleessi kan koo kennaa jirutti hundi keessa warri biyya keessa jirtan nu biyya alaa jirra biyyi bilisummaa qabdu keessa jirra tokko wanti nu achiisu hin jiru yoo qadaan dhufte immoo eessumattuu nuuf hinaafu sooraanis qadaa'uma isaatiitti guyyaa sana hin dabarfatu yoo maal ta'es maatii isaatiif obboleessa isaa haadha isaatiif jajjabinaa kennu hiriyoota isaa hunda keessaniifis hunda keenyaafis Oromoo uummata Oromoo hundaaf jajjabinaa kennu of eegaa bakka inni amma of gatanii of dagatanii qobaa isaanii warri dhugaa beektan keessattuu gadameessa Oromoo keessaa kan baatan waa'een afaan duudhaa eenyummaa uummatichaa kan garaa isin nyaatu adaraa keessan mucaan kun galgalaan akkasitti bakkeetti bahee hafuu hin qabu falmaatii dhugaasaa baasaa jennee adaraa gaafannee turre deeggarre namoonni baay'een reaakti godhaniiru dhaggeeffataniiru si galee garuu akkamidha nama kan biraadhaa kan shakkamuu qabu mucattii wajjin jirtudha mucattiinoo maal jetti hariiroon inni fi intalli sun qaban maal fakkaata si galee hoteelli sunoo hoteela sana keessatti maaltu ta'e
tootaalii achi keessatti waan ta'es maal kan ta'es obboleessi isaa waan dubbate sanarraa waan obboleessi isaa haase irraa amma nuni ko akkas ta'e jennee deebii kennuuf kaas keessaa namni aangoo qabu hin jiru. Sigalee danuu iyyuu haa ta'u danuun baay'ee taasisu. Amaanu'eel wajjinis hojii haa hojjetan eenyu wajjin haa hojjetanii itti gaafatamummaa guddaan garuu irra jira. Itti gaafatamummaa guddaan obboleessadha jedhee namani. Obbolaan isaa immoo nama salphaas miti baay'isee. An amma duraan gurbaan kun obbolaa baay'een qabu jedhee sodaadheen ture. Baay'ee bakka maatiin isaanii nama 8 ta'uu beektaa danuu kana dura. Nan beeka sirriitti maatii isaa wajjin wal beeka. Haadha isaa dabalatee maatii isaanii hundumaa wal beeka. Asuma irratti haasaa kee adda kutuu osoo hin taane paakeejiin kiyyallee chaarjiin kiyyallee cufaaraa daqiiqaa tokko haasee fixuu barbaada beektaa. Akkuma jettee amma obboleessa isaa wajjin haasaan ture yoo kana jechuudha sa'aatii 2 dura innillee naaf bilbilee ture. Uummanni isaa miira keessa galee dhugaa isaa barbaanna maal jedhamu akkuma mucaa kun itti yaadamee ajjeefame dhugaan daqiiqaa kana gidduutti ba'ullee hin jiru. Wanta rifatee ta'u tokko hin jiru. Inni kun immoo dhugaan taasuun dhuguma maatii qofa dalaala maaliif isin jedhame namni dhugaa kana waan shiraan ta'edha waan ta'eef salphaatti wanti argattu hin jiru. Nuti immoo wanti nuyi gochuu dandeenya. Amma ni riyaasaa ta'uu namoota biraasan na beekaa utuun qaama seeraa bukkee dhaqee gaafadhee namni ati kana naan jechuu danda'u hin jiru. Dhimma maatii keessa galanii immoo waan biraa dhiisi amma kan inni naa dabalee muuziqaa isaa na bukkee jira beektaa muuziqaan hojjete maal na ergee na bukkee jira fiilmii isaas kan beeku ana malee namni hin jiru fiilmii seenaa isaatii jalqabaa kaasee hin beekan iskiriiptii namoonni sanni pireesnatu beeka isayyuu rakkoon qabu waliin hojjennaa maal naan jedhe amma tuunnachi maatiin dhufanii maatiin mariisisin waa'ee kanaa waan tokko hin dubbadhu jedheeniiisen ijoollee iskiriiptii qabatanii illee iskiriiptii qabadhaan jedheen maaliifi wanti kun egaa soraan irraa deemee maatii isaaf qofa laallata. Dhugaan isaa kun immoo ammas gara maatii isaa garuu odeeffannoo jiru waan beeknu maatiif hin laannu maatiin immoo karaa seeraatiin akka barbaadanitti itti deemanii galmaan gahuu danda'u. Gaaffii tokko immoo kanan ijoo uummataaf deebisu yeroo inni doorsifamaa ture sana maaliif uummatatti hin dubbannee jedhan qoosaa ajaa'ibaati kun isuma dhugaa dubbachuuf waan biraa miti jechuudha. Mucaan kun kan inni gara sirbaatti dhufee sirba hojjechuuf garuu dirqama isaadha. Dhugaadha kennaa isaadhas immoo baay'ee ajaa'ibadha hin baa'an argu uummanni. Waliigalleera maatii waliin garuu yeroo sana inni fiilmii jammaree ikoonomiin isaatti itti cimeennaan bakka hallumti itti cimeennaan gara sirbaatiin an dhufee booda gara sirbaatti deebi'aa jennee waliigallee anillee hojii kana guddifadhu waliin hojjennaadha kanan waliigaltee akkasii diraanaaf soraan kana waliigallee jechuudha. Kanaan booda maaltu ta'a gaafa sana jechuudha waan biraanis jaawwara samma beekamtii amma kanaa qabu guyyaa tokko natti marfamee jedhee sagalee waraabbiidhaan gadhiise amma nam marfame jedhanii itti qoosu beektaa ammatu yeroo sana rakkoo nama kana baateechi dubbatte bakka beeka jecha jedhamu ammallee ammayyuu meel kun natti si akkuma kanatti hin jedhu dhuguma yeroo sana illee dhugaa sana dubbanne irra ta'e nuti amma danda'ametti amma hoteela keessatti dhufate maaloodha ittiin jedhu beektaa gaafa kanatu gaafa sana utuun mucaan kun doorsifamaa jira maal jennee dubbanne qoosaa mee tokkotti qoosaa ajaa'ibaatiin hojjetan nan beekaa ofii kiyyarraa kaasee jechuudha. Garuu karaa dandeenyuutiin amma fakkeenyaaf namoota Itiyoo Telekoom keessaa namoota isa doorsisan kana baasan fa'aa barbaadaa fi ture. Amma humna kiyyaadhaan sanitti na biraa dhabame miti. Guyyaa tokko akka toraan ija kiyyaadhaan akka na duraa dhabamu hin barbaadu. Waan meeqa duukaa ta'eera isa dhugaa dubbachuuf garuu gaarummaadha osoo hin taane akka namoota isa doorsisan kana bukkee garuu waan hin godhin hin jiru. Amma sittuma jira amma lubbuu kiyya kennutti lammaa amma wareegamutti waan tokko natti fakkaatu akka qaama namarraa teetti hin jiraan. Dhugaa waaqa akka nama jina baay'ee lama jaamettan jira malee inni jireenya miti. Kanasitti hin jira maatii isaa wajjin itti deemama. Dhugaan tun immoo gaafa bahu maatiitu karaa seeraa himamaa jechuudha. Akkuma kana malee namni hundumtuu dhufee abooratti qabaate inni eenyu wajjin turedha gaafa dhufe mee gaafatamu maal taatee ta'uu kan akkatti gaafatu qaama seeraadha kan kana gaafatu qaama seeraatu immoo fidee uummata kanaaf hima. Dhugaan isaa garuu amma ta'ee doorsifamaa ture waan beeknu irraa himneerraa kanuma jechuu barbaada. Kana jaalallee haasa'ullee an barbaachisu bakka kan. Baay'ee waan tokko ayyee itti fufi kumsaa. Danu assignmentii tokko sii kenna. Anamma obboleessi guyyaa awwaalchaa sana waan tureefi gaaffilee isaa wajjin wal qabatanii jiran eessatti dhageessee soraanee wajjin jiraataa
maal immoo dhageessee maalitti jirta kan jedhu an viidiyoo daqiiqaa 23 an waraabeenii har'a kunoo asirratti gadhiisa beektaan ifaaf bilisaan yaani waan jireenya dhossaan qabu baay'ee eenyummaan dhossuus jireenya dhoss tokko illee qabu ummataaf gaafa hojjetu immoo waan dhageessu hunda isaa ifa goota adaraa garuu waan tokkoon sitti hima adaraa si galee anamma sa'aatii kanaa kaasee si galeera karaan deemaa beekta ijoollee dhimma aartii irratti waan ta'eef barsiisuuf tola ooltummaadhaan ganna kana iskeejulii qabadheen ture duutii mucaa kanaa tokko na jalaa butee xiqqoo mooraaliin koos tuqamee jira garuu waadaa waan hangaleef immoo deemuun qaba dhalootadha waan ta'eef yaa qabsoo keessatti kan wareegamu haaraan immoo biqilaa deemu mitiire seerumadha kun garuu waan tokkoon adaraa siin jedha laayivii adaraa uummata kanaa si caalaa namni soraa beeku hin jiru namni karaa adda addaa du'uu danda'a namni balaa konkolaataanis hin du'a namni wareegamee dhaqee utuu qabsaa'us hin du'a tokko immoo manuma taa'ee immoo namumti bokkaa sodaatu namumti bokkaan sodaatu callisee mana taa'ee koomantii baay'ee kennuu danda'a ati garuu waa tokko godhi maatii isaa amma kana beekta taanaan obboleessa isaa amma kana beekta taanaan ilaa ijaan ija jedhi funyaaniin funyaan jedhi si galee waan tokko tuudhaan jallisiin waan tokko tuun hambisiin obboleessa isaas gaafadhutti si galeera irraa baratama tokkoffaan nutis diina keenya irraa barra lammaffaa dhaloonni irraa bara kufaatii goota tokkorra nama kan biraatu barata baay'isa wayi namatu irraa barata hundumtuu eegumsa waaqaatiin har'a ga'e malee namni guyyaa lama bulus hin jiru isuma beettudha si galee anama rispeektii ummatichaaf halkan kana sa'aatii kana bor halkan 11tti kanan deemu amma sa'aatiin 7 ta'uufi barii garuu 11tti hin ka'e mana hiriyaa koo deemeen kunoo as sagalee namaa dhagaa jirtu kana maaliif hin siin jedhe beektaa ummanni keenya sensitiiviidha kanaaf hordofiitii amma qorannoo jalqabaa meebii gara ifoomsuutti fiduu danda'u qorachuu danda'u obboleessi dhaqee akka inni qorateen waan jedhame san kana waadanaa gadi anamma saam viidicharra jira bira taa'een eessatti dhageesse maal gootee kan jedhu hunda isaa gaafadheera obboleessa digalee akkamitti reeffa isaa ilaalee ramuun ilaallee waraanamee ramuun waraanamne soraanee wajjin jiraataa hariiroon isaa maal fakkaata hundi isaa viidiyoodhaan argattu isatti aanu kana booda garuu riizaaltii isaa maal isaa obboleessi hin qorataan ati obboleessa irraa fuuta malee ati seerarraa dhattee fuudhuu hin dandeessu kana beekaa Paawuloosiin xalayaansiif siin kennamu obboleessaaf kennamaa maatii isaatiif kennamaa isa maatiif kenname sana garuu kanatu jira jettee anis guyyaa tokko dhufee gaftii ta'een taa'een dhaggeeffadha sirraa malee nama kan biraarraa dhaggeeffadhu si galeeraas nama kan biraarraa dhaggeeffadhu adaraadha kun adaraadha namni mucaa kana nyaate ormasa ta'u firasa ta'u qaroon kun bakka haa dhangala'u ijjisaa waaqayyoo jechuudha akkuma kanaa dukkanatti baasee isaa hambisu yoo harka namaatiin si galeera garuu immoo bakkeedhaas negatiivili immoo namni waan baay'ee immoo haasa'a hoteela keessatti boqochuu isaarraa kan ka'e immoo waan haasa'amu immoo beekta miti raatis miti silas ta'eera ijaan ija jenna funyaaniin funyaan jennaa jedheera si galeera haasa'amu san hamma qorannootti obsi eegiiti si galeera qorannoon sun obbolaan erga isaan bira ga'anii booda furmaata sana kootuuti ummata kanatti hin si galee rakkoon qabu rabbi ani jira obboleessaa wajjinis waliin jirra jenneerra asiis rakkoon qabu uummatatti isa bukkee taa'eeti viidiyoo hojjedhu akka uummanni si amanuuf inni ofiisaa ba'ee haa dubbatu kanarra geenyeerra haa jedhu nama uummanni hammi kun beeku sammuu dhalootaa keessatti naasuusin uuma beektaa shakkiisin uuma beektaa akka hiriyaan wal amanii wal duukaa hin deemnes hin godha beektaa kana booda wanti kun si galee wal duukaa amma namni yoo amma bakka amma rakkanne finfinnee keessa amma fafacaanee jira namni amma bilookii tokko oromoon akkasitti jiramni amma inni sun yoo iyye kana booda hin sodaanna beektaa fiigni dhanneellee yoo mukufeera ta'e baannee hospitaalatti fiiguudhaa fi maalii fi bakkeedhaa hospitaalatti gortee reeffa isaa argite iyyuu ummanni obboleessi inni iddoo sana jiruutu inni kana ta'eera hamma jedhutti obsuu dhiisnee namni biyya alaa taa'e immoo rukutamuu isaa argineerra jechuu danda'a namni tilmaamadha si galeera